kun yayyadadhu utu harka keentane silaan bayyaanadhu daftee naga qabde gaafallina lubbee marmarsa kongoone joraa miilli dubbee wadaroo kee qab onna lama lakkoofsa 10 iddoo dhabbaa sana obaasuudhaaf idan keessaa bishaanni burqe bishaanichis achi ba'ee gargar himamee laga afur ta'e harka mirgaa ol kaasaa hakkasan jedha gargala kana waaqayyo wa isa ta'u si keessaa baasan jedha ila gargala kana waaqayyo xinnoo mana kee keessa jiru xinnoo gaa'ila kee keessa jiru xinnoo suuqii keessa jirutti humna godha waaqayyo mee akkasan har'aa jalqabeedhaani wanti xiqqaan jedha mana koo keessaa gadi ba'eera jedha wanti nama daalle mana koo keessaa ba'eera jedha la cosa ta galgala kan akkasan jedha namni amanee hin jiraala mee nama meeqata mane dhugaadha har'aa kaasee galgala kanaa jalqabee har'amni kee wanti noo hin haasa'u kutaa macaafa qulqulluu anamma dubbisee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 gaafa dubbiftan Goftaan Yesus Kiristoos waaqaaf lafa erga diriirsee booda sirna kiristimaasii gochuudhaaf sirna eebbaaf samaayii gochuudhaaf gaafa ka'u yetuu eden keessa etuu naanna'u lessin dhaggeeffadhuun talaa mucaa dhiise asna ilaali ani waan akkasiin jaalladhu manni kun mana waaqayyooti akka waan ergaa gara biraa keessa galu na jalaan godhina achas na ilaala ila dhaggeeffadha namni isin biraa addanaa isin shaakalchu isin barsiisu kuni nama teoloojiiti nama guddaadha kanaafi isin saba safuu qabu yennaan dhufe ispeeshaalii gaafadheera dhugaa saba siyaanaa hin tajaajilu yaa waaqayyo mana koo duwwaaf kadhadhee ofii kooti kadhadhee manatti gala yennaan akka jedhe ittuma fufii jalloota haca barbaarii raajota sobduu manatti hangalchaa jedhe hin dhageessa wallatti mataa filattee suufii godaan geessee beeyee jedhe dhabe waaqayyo akka jedhe qonnatti ilaa isin talli sun haaraa jirti fakkaata yoo na fireendii isheeti fakkaata harka kee ol kaas dhiwaatti dhiifte yoo hin galu saanoo waaqayyo balbala raajota sobduu cufeera naan jedha warra sobdee information gaazexaadhaan maqaa funaantee waamtu hameen ijaatu daftee hitaa warra se waameedhaa hagaranii Basideera Goftaan Yesus Kiristoos sagale difata sirna kiristimaasii gaggeessuudhaaf etuu naanna'u eden keessatti laga burqaa tokko arge lagichi gargarameetu laga afur ta'e hina dhaggeeffadhu harka kee mirgaan kaasi waan siiraaja ati burqaan koo cufameera burqaan koo gogeera ani waan uumaan qabu duwwaane waaqayyo laga bayyaas keessatti ilaalaa jira waldaatu argine malee ollaatu argine malee jaarsa waldaatu argine malee paasterii raajiitu argine malee wanti addunyaatti argamu moo abootatti kan urgaa'u mana keetii baay'ee Pori maka Yesus Kristus nara. Hiduda. Tagaman ba Yesus. Akasin jane waaqayyo. Kan ke safara miti. Kan ke kenda miti. Kan ke Oromia miti. Kan ke Ethiopia miti. Mana dunia ke utmana kega. Hela sohai. Mana kega waaqayyo tunjana. Mereka jadi hidup. Mana kodi wanta gari dua dari diberlebi. Yesus hachi keessatti burqaa arge jedha lagni ni tokkoffaa peeshon jedhamain peeshon jechuun overflow irra kan darbe kan badhaadhummaa jechuun harka kee ol kaas maqaa mana keetiin sitti hima maqaa burqaa keetiin sitti hima maqaa gaa'ila keetiin sitti hima maqaa lagala keetiin sitti hima har'aa kaasee peeshon yaati yeetu fudhataa hin ergaa kana Ega kana henyu tu fudhata Satanima
Maqaan tajaajila keetii irraa jalqabee peesooniidha. Peesoon jechuun afaan warra Giriikiitiin kan qaban hin dandeenye cabsee kan bu'u ameen jedhafi daangessuun kan hin danda'amne cufuun kan hin danda'amne har'aa jalqabee yaa jedhafi eebba keetti warri dullaa guurane warri biyyaatti guurane inni cabsee baasii jedha waaqayyooti. Zena hatoosa hameen jettee harkaan fuutu warra shawameedha yaa jedhafi hindala kakuu ilma kakuu mucaa Yesuus akkasiin jedhe waaqayyo wanta foolii qabuun si keessatti argameera. Itti bu'ii namas bira jiru. Harri kee jedhee akkuma nama si argaa jirudha. Borii kee guddaadha jedhee. Kuticha dubbisi maraati maayikinaa keessatti hafi. Maal meeqa dhagana achi haasaa wali galaanaa jiinis. Waggaa akka kee. Kana booda lagni kee hin beekama. Waaqayyo har'aan booda iddoo burqaa keetii akka inni beekamu si godha. Seera uumamaa 2:10 mee dubbisime maal jedhana? Kan dubbise maqaa gooftaa Yesuusiin macaafa seera uumamaa boqonnaa 2:10. Iddoo dhaabaa sanaa obaasuudhaaf edeen keessaa bishaan hin burqe. Iddoo dhaabaa sanaa obaasuudhaaf edeen keessaa bishaan hin burqe. Bishaanichis achii ba'ee gargar hiramee laga afuriin ta'e. Bishaanichis achii ba'ee gargar hiramee laga afur ta'e. Maqaan isa duraa Piishoon. Maqaan lagicha isa duraa Peeshon jedhama. Innis guutummaa biyyaa Hawiilaa lafa warqeen jiru naanna'ee yaa'a. Warqeen biyya sanaas ba'eessa. Abbeen urgaa'u Sardooniks. Abbee urgaa'u Sardooniks achiin argamu. Achi lahaadhaan maqaa laga keetiiti kun. Maqaa burqaa keetiiti kun. Maqaa heebba keetiiti kun. Maqaa gaa'ila keetiiti kun. Ameen jettu akkasiin jedhee waaqayyo. Sabarattu hin beeku malee awwaan guddaas keessatti ilaalaa jira. Ameen. Nama sebenarnya itu ya bu. Orang kalian niara, kalian temuin. Nama tu simbe kumale. Bila. Gua batas saja lah. Hakku mako gua batas aku nih. Wanta buddha sih kesa jira na jadi David. Lato ko tani ka madubin tani wa kayo nagkabanti-banti wa kablang kaume dafti pipain kabdo chalang po ka di bago to la farrature jada jada ko wa mayela imnya tamu kung ganama ka hunumal kan akasakas jada to asa ito kanat tigaru mal jada hoda ture jada Yesusi nanna ajira harra galgala kana etu mana kesa kan tahu ulfina se kesa tarko Amen. Pichano arra ija Yesusin mana keti baketamu. Wan waka yosi ke sandar gaduru to kositemu. Yeche. BBC nimbeku. Sota television nimbeku. Wanta copyright ite wanta Japan betu miti. Wanta Israel betu miti. Wanta kana waka yosamuke kesa atunyata chesbasme. Ya jadi be, warri adinis warri gurrachi sembekan. Arrambo dagaru waka yosi kesa pas.
sakatta kero kadatan waaqayyo ani malif anumame malif da umte oyama fadde bitenu manyade mafude muchanalche akan darbuf na umte sanadu wabsinumne waaqayyo hati nama sammun ke kutana nama sammu ke satti waaqayyo wahida la ilaha ati mo margo chukabda basu qabda kanannaan baasuu qabda dubbisuudhaan baasuu qabda barnootaan baasuutu sirra jira jallumattee hin rafin aangoo cufamaadha barnooti cufamaadha fiiziksiin cufamaadha maatisiin cufamaadha gaa'elli cufamaadha eettee hin rafin kai hati jallumattee hin uumamne wargaa takka kee ani sama akkasii badhaadhannaan qabu akka mataa kee qabadhu harraajan qabe waan gaasetaan hin beekne waan oromiyaa keessatti hin beekamu sammuun kee falaquu jalqabu amma bara baaseenaa kana koopiraayitii kan baay'ate namni hojii seerchi godhu namni sammuusaa seerchi godhee hin barbaadu maaliif seetu tajaajillu fotokoppii ta'e dhaggeeffadhaa isiniittan hima amma isheen tokko buna jalqabdu birrii 200 tokko fudhattee gaafa galtu goddonyaan ishee moo itti naannessitee dhattee batti jarri kun wal gargaaraa jiru moo wal xallafaayiru ila mul'ata namaatiin socho'u bara 1998 kiruuseedii tokkoon Iliyaas Muusaa kan jedhamu jira wajjinan konfiraansii tokko garaa kaartumiin deeme gaafa deemu mucaadhaanii waaqayyo baay'ee tajaajila inni asuma keessaa gara Itoophiyaatti deebiiniiti Sudaanuma rakkutii sokkii ittiin jedhan immoo barataa waan ta'eef gara manaatti deebuun lammaffaa immoo haati koo baay'ee na jaallatti armayyuutu mana hin quufin tajaajila jalqabee armamayyuu hin quufne enna ituu senna duukaa boossuun deeme mucaan achuma keessa xaaliyaanii keessa ba'ee roomaa keessa ba'ee diizii jira amma imbannaa kottonnaa nan biraa deeme etuun achi deebi'aa jiru baaburaan deemna turre bara sana leezerii fi siniikeriiti ho'a sooressi cimaan baricha siniikerii fi leezerii uffata sooressi hadis waaqayyoo ulfaatu namichi tokko naabitee baacaa malkaasaa barsaa baacaa malkaasaa jedhama kakurraa wannaa finfinnee kana dhufe namni finfinnee kana dhufu bara sana cimaan bara sana nuti amma finfinneetti galta gaafa nuun jedhu ol utaallee ameen 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 jenna sasinteessan etuuma utaallu as geenye nuti ameen jedhi dafiiti amma immoo hin darbitanaan jedhaa hirama waaqayyoodhaan amma diisiin jalqaban ameen hin jettu daftee ennaan namichi tokko nabira ta'a baay'eetti toleera na ilaalee afaan ingiliziin attaase bara sana immoo yesiif nooyyuu hin beekuwan yesiif ama noo'a kanayyuu hin beeku Tigrifaase isas hin beekuwan Amaarifaase isas hin beekuwan ennaan afaan 12 asee 12 afaan Oromoonatti dubbate jennani ati eessa deemtaa jennani gara biyya kanaatiin deebi'aa jiraan jedhee nanna ilaalee xinnoonatti toleera leezerii fi siniikeriin jirti waan ta'eef ati hojjetaa mootummaati yoo naan jedhe jennaan jalluman jedhee ani hojjetaa mootummaati jedhe ishiin jedheen afaan 12 beekaa ishiin jedheen mindaan koo haballi malee ji'atti birrii 75 birrii Itoophiyaa jedhe ishiin jedheen kana booda ati maal hojjettaa jedhe na gaafate ammas ani hiyyeessa du'aadha ennaani ani hojjetaa mootii moototaatiin jedheen na aarse waan gaafa na gaafatee dhiisu ani hojjetaa mootii moototaatii jennaan maa'in akkasii eessatti banameera waajjirri akkasii
Degree mo, pastor mo, PhD mo, mahal fudhata jennaan 0 kilaasiidha amma satammaa softeetti fudhatan jedhee. Musakaba. Amin jettuat. Atme siraatte mitiimat. Hatojjettu waaqayyooti. Amin jedhi nafi. Ni akkasan ani biiroo waaqayyoo keessaan hojjedha jedhi nafiti. Jennaan dalgatti galee mindaan samee qayyinaan lakkoofsa qabuun jedheen. Doolaaris miti, yuuroos miti, maalis miti, akkasumatti jala keessa buddusita. Si'aan mini maakroo sekendiidhaan kennaan jedheen. Eessatti banamee jira waajjirri kun ennaan addunyaa guutummaa irratti banameeraan jedheen. Biiman hojjennu kun jiraareena eeyyee jiraan jedheen. Ankasi maal irratti hojjeta jennaan wangeela gurraacha fuudheen shaantaa koo keessaa gaafa itti agarsiisu woo ati macaafa jibbisiisaaf baay'ee gadhee hamaa ta'ee baattaa hati galuun qabduunaan jedheen. Baabura keessatti inni dhaggeeffata. Kana booda baabura keessaa baanee buunee atoobisii kan gara biraatti namno daangaa asoosaatti jennu fi atoobisii gaafa yaabbannu Tiketi keenya wal bira. Taa'ee namitti hundi ishee gaafa ilaalu shukkutii baatti. Nanneeya dafqanna keessa yaa'u. Hachi atoobisiin sun kan inni qabatee jiru yoo xinnaate nama 65 keessa namni xaaqiyaa hin qabne anaaf gurbaa tokko duwwaadha. Xaaqiyaa musliimaa. Kana booda takka ture kun na bira teessee ammayyuu shofeerii gurbattii kana na biraa baasii jedheen. Jennaan akkasitti galagalee tikkeettii kan anis nan bitee atis hin bitte waan ta'eef hin bu'u jedheen. Etu wallollu nan sodaannee sinna aanaan jedhe. Shukkutii isaa gadi baasee alla. Waaqayyoon jedheen ennaan lafee koo kiristaana tokko hin dhoksiniin jedheen. Ennaan akkeedhi Yesuus. Anatu si wajjin jira. Ni harka kee kaasi. Warri si ajjeesuu dhufan harka kee irratti maqaa Yesuusiin haa fayyadiyaa. Dhageessetta? Si ajjeesuu dhufanii fayyadiyaa galanii jedhamee daldaafi. Jennaani maaltu ta'e beektu? Etuma deemnu nan kadhadhe Waaqayyoon namittiin kun yaa Waaqayyo akka seerraftuu si kadhadhaa naa raffisiin jedheen. Naa raffisi jennaan hin rafi. Konkolaataan deemee bir jedhee gaafa ka'u ammas kun na bira taa'aa jirtii jedheen. Gooftaa kun jedheen namichi kun hin dammaqe ka amma ituun keessaan bu'ini namni dudundaa maal goota jennaan qo'ee gudiin irraa godhaa jedhe. Hanoon beeku namicha fuudhee shantiinaa makiinaatti osoo hin laalukute wanti ta'e. Gaafa lafa dha'u dhiigaan funyaansaa afaansaa keessaan dhiigi dhangala'e. Gaafa afaansaa funyaansaa keessaan dhiigi dhangala'u namni hundinuu namicha gurraacha kanatu shukkutiidhaan rukute jedhanii. Shukkutiin kanki as taa'ee Saawudiitti. Namoota hanke eebbaatti jilbiinfattuutti abiyaan ilaafi sawwee biyya hambaa keessa ajjeesa. Bibaatos sapoora. Hameen jettuu dhufte. Ila sana booda gaafa dhiigni isaa dhangala'u poolisiin biyya jiranii namni natti gadi yaa'anii makiinaa keessa namni duunaaf hin gadi yaa'e si dargutee namicha kana ennaan kanan dhawurra haddasaa keessan bobeessin jedheen. Ni taanaasa nama sibira jiru kan godhii qabe saba tajaajilaan jira tajaajilamaa hin kun. Hela dabarka harka nama sibira jiru Waaqayyo galgala kana hidhiin. Hadda diina keessii kenna hidhii Daviidi. Raasittiin hadda argatta galgala kana hidhii Daviidi. Jennaan yaante wayyaarraa hundinii godhanii gaafa ilaalanii karaarra isaasina hin jiru. Karaa godaanni sin argamneen siiloodha Waaqayyo.
Wayne itu adias tesu wajra kya nando suki keti gaina kera jena kera gara gara wasir kudera tidak dosa jangan ini pokok era wait yante nanti seke handi bente nai hao jene hachina rasi ketu bente nati he bente na jene agar kaina jene unna marwa yare na menji to ai na ne koi pada jana jene namo ta na hachina raga chasin jene gafara kar kau butti ko para jana tamo jeda wa pada ko umma magalat tigal lewang bayi tadi ya ka keurkas Makamu Yesus Kristus hayang ni Paulus padu kau jatuh sirahalo nasaku bahagia posa amin dari nafir kafir gara-gara namo tahiyana wa kayo himata diras Yesus lipado sapura basa jenani afuri amang kesa gava caranu nuti jadenenar afura ibajav jatamija nuti eden mana tokko gutumai jarre matana mahachijira kotenna mahachijira iga kelsina erga wajjachutti kane hoga kuda tokko eden amma margo turejinen Jesu barbaanna namichi wakana yoo Jesu barbaanna ittiin hojjenna hidhin kana booda keessumaa eessatti hojjettu ennaan magaalaa Finfinnee keessatti hojjenna naannoo waggaa 10 wayitii dhaggeeffadha achi galuudhaaf ennee jirra achi gallee jira achi keessa tamsa'uudhaaf ennaan ishi Wallaggaa keessaa hoo ennaan Wallaggaa keessa namicha tokkotu jira isa dadhabne namichichi reefuu gara illuu abbaa boorii kana achitti galee naqamtee qabu basaratiin jettiin seetanti harka kee gaasumaaf sitti maa ni paara basa paara namee yaa jedhi dafi diinni keessi baroo firoonni keessa ammatti keessi baroo amee jedhi dafi mataa suukaba namni tokko lutaanii hameera jirru si paaree hadoosa kana bada macaafan dubbisa amma daqiiqaa xinnoon dubbadha